Hamster Compact, Swap, Blue, Namecoin, Cartizen, Pixel Tab, Wcoin, Yescoin, Dogecoin, Usecoin, Gamezen. Akkasumas ayidiroopota hedduu baatanii jiranii akkasis ba'aturraa akkamiin ayidirooppiin gaariin ayidirooppiin fisharii isaa gaarii ta'ee fisharii gaarii qabu isa kamii jenneetiin irratti fookasii goonee hojjechuudha. Hedduu isaa nu dhibu jira yeroo kanatti anuma haga ta'uyyuu innaa sanii wanta isinii qallalu wayii qabadhe isin fufee jira. Amma hedduun keessan ayidirooppiin tokko haga veriifaayi ta'uu eegutti jirtanii. Fakkeenyaaf ayidirooppiin amma Bitcoin kunis dhiyoo kana veriifaayi ta'ee anis eegaatiin ture akkuma keessan. Innaa akkasumas taasisuudhaan ayidirooppiin guddaan tokko awwaluma yeroo qabu chaanaala telegiraama isaa veriifaayi godhatee kan ka'u jira. Ayidirooppiin akkasii ayidirooppii gaariidha. Innaa isa taasisuudhaan isin amma piksel taabiin tokko hagammas veriifaayi ta'ee jiru garuu yeroo dhiyootti veriifaayi hin taa'edha tiwiitarii isaanii irratti. Isinis akkasumas yaa'u sooshaal miidiyaa isaanii jala deemtaniitiin wayii immoo weebsaayitii as jala isinii kaa'aa weebsaayitii kana keessa seentanii histirii isaanii hunda isaatu weebsaayitii isin jalaa argachuu hin dandeettanii. Isaan taasisuudhaanis yaa'u ayidirooppii tokko gaarii ta'uu isaa telegiraama irratti akka invaayit isin godhaniin wayii immoo akka sarachanii yoo weebsaayitii irraa sarachaniitiin argatanii yommuu isa dalaguudhaaf yaaddan isa san tiwitara isaanii keessa jettaniitiin namoonni beekamoo akkam akka irra jiran innaa ficharii isaatis ficharii akkamii akka ta'e nama hagamii hanga membarii hagamii hanga qabu kan isaa laalus irra jira. Yaa'u akkuma beekamu ayidirooppiin jiran paarsentii 100 keessaa paarsentiin 90 iskaamiidha jedhamee yaadama. Inda'u 90 oliyyuu akkas jedhamee yaadama. Paarsentii xiqqoo waan qabdan ta'eef innaa akkasuma isa taasisuudhaan ayidirooppii kana yoo irratti xiyyeeffannaa guddaa kennineetiin hojjannee qarshii maallaqa guddaa argachuu hin dandeettu. Duras hojjetamaa ture jira amma telegiraamaan waa hojjetamuu eegalee fi akkanatti namni heddummaatiin isaanis hedduu isaanii ittiin galii galchuu waan danda'aniif sanii fi asiin baa'atee akkasuma isarraan koppii gataa iskaamiin baa'atee kanaaf argachuun baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Ayidirooppii ficharii isaa gaarii ta'e ayidirooppii maallaqa hedduutti argatte argachuun haa ulfaatus ta'e innaa isin weebsaayitii isaanii irra deemtanii ilaaluu qabdanii jechuudha. Wayii immoo telegiraama keenya irratti ABTech kan jedhu irratti isinii gadhiisna jechaadha. Ayidirooppii laalleetiin kamiin akka gaarii ta'e nus laalleetiin amma yeroo ammaa kana irratti immoo kan isiniif gadhiisni jiru yaa'u taappiswaabiin guyyaa sadii booda listiin ta'a jedhameetiin yaadama. Innaa maastariinis akkasuma yoo xiqqaatee ji'a guyyaa 15 akkana yaa'u innis dhiyaatee jira yoo namni yaa'u inni guyyaanis waarii gara miliyoona 11 yoo akkana waan hojjettaniif guyyaa tokkotti isa sanii osoo affaxxantanii hojjettanii yaa'u innis membarii baay'ee waan qabuuf kafaltii isaallee guddaadha ni yaadamu garuu yaa'u isas akkasuma hin dabbarre ni kafalaa garuu innis ni kafaladha ni yaadama. Bexaam itti beekamtii guddaa kan argatee jiru ayidirooppii keessaa isa tokkoffaarra jira yeroo ammaa kanatti isinis isallee qabdu. Innaa isa taasisuudhaan buluumii isinii kennee jira weebsaayitii keenyarra buluumiin seeraan hojjechuu qabdu jechaadha. Buluumii seeraan irratti hojjechuu qabdu isa taasisuudhaan kaartizanii hojjechuu qabdu jechaadha. Kaartizanii immoo haalli itti hojjetanii xiqqoo isinii harka waan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf buluumiin basurreewwan jiran kaniin basurreewwan. Egaa kaartizaniin keenya haala kanaan jira. Wayii as bira pilee wayii immoo pilee geem jedhaniitiin ni banna. Erga banni kaartizanii keenya akkanatti irra taphanne jechaadha. Wanti irra taphannu kana aayidiyaan keenya kan tapha basurrootii kana walitti makuudhaan basurree biraa akka dhalatu taasisuudha jechaadha. Aayidiyaan keenya kan tapha walitti daddabalaatiin basurreen biraa akka dabalatu akka dhalatu kanneen akkana baqa isa san leevidii as bira isinii laakaa kan basurree amma kun 12 jira jechaadha. Kun 12 jira akkasitti haala kanaan basurree biraa tis immoo as bira kooyinii keessan kan qabdaniin basurree biraatis dabalataa bitachuu hin dandeettu. Akkuma kaawwanii as bira invaayitii yoo gootu isinii dabaluu danda'a.
as bira dammoo erni kan jedhu kana keessa akkuma kaawwanii tuutara isaanii joingatuudhaan akkasuma weebsaayitii karan isaan isin ajajjanitti deemtanii taaskisanii hojjettaniitiin kooyinii isinii dabalaa jechaadha. Yaa'u kooyinii asis ni dabalu as biratti kooyinii kan jira haala saniin dabala. As biras isin adaduma taphattanii kun adaduma namni basurree isin guddifattanii basurreen jijjiiramaa namni isin bitu kooyinii as isin dabalaa deema akka ka'ee dhalaa ta'u kan. Isin dammoo taphni keessan bakka kan isinirra jiru invaayitii nama gootuu akkuma kaawwanii invaayitiin wanni hamma ta'e paarsentii isinii dabala. Erni hojjettu kan irraa kan hafe dammoo basurree asiin basurree makana xiqqaate walitti dabalaa deemu. Basurree biraa akka wanna ta'u godhuudha jechaadha. Isin bira jiru kanaaf. Innaa kana fakkaata kan kaattisanii haala kanaa hojjechuu hin dandeettu. Isatti aansuudhaan yaa'u liinkii isaanii aayidrooppii afurmaa kana kan ta'an yeroo ammaa kana irratti kan bareedarra jiran GM King kan jedhu tokkos ni jira. Isisan viidiyoo adda ta'e isaa isinii hojjedha. Yaa'u akka haalli isaa hojjetamu xinnoo ulfaatus biyyattii kana keessatti akka Itoophiyaatti namoonni hedduu isaan mallaqa hedduu isaa hojjetaa jiru. Yaa'u anis itti hojjetaa jira. Isas isinii hojjedha akkamitti akka hojjetan viidiyoo biraa isinii hojjedha. Amma viidiyoo isinitti dheeressu. Innaa akkuma isin jedhu viidiyoo isin irraa gabaabsu kan isin jedhe weebsaayitii asii isin kaa'u irratti aayidrooppiin dhugaa fiicharii isaa gaarii ta'e fiicharii irratti maallaqa gaarii itti hojjennu kamiin akka ta'e isin kaa'a. Akkasumas liinkii ABTech kan jedhu telegiraama chaanaalii keenyaa irratti illee isin gadhiisna. Innaa amma dammoo kan hojjechuu qabdan jedheetiin isin kaa'ee jiru. Taappiswaabiin yaa'u dhumee jira viidiyoo isaa kan irra isin hojjedheetiin jira. Akkasumas amma dammoo haamstar kompaatii innaa buluumii isatti aansuudhaan kaattisanii piksel taabii kan afran seeraa hojjechuu qabdu jechaadha. Yaa'u aayidrooppiin isa ta'us isa duraan dhufuu danda'a. Yaa'u isin dammoo haga kuun dhufe jenneeti isin gadhiisnuuf isin amma kan afranii hojjechuu qabdu jechaadha. Yaa'u baa'ateetiin akka walkeessin harkaa dha'e tokkorra fookasii gootaniitiin akka hojjanni waan isin dhooguuf yoo isin baa'ate isin afran kan hojjechuu qabdu jechaadha. Egaa kana fakkaataa viidiyoon keenya waltaa fi telegiraama koomentii irratti viidiyoo keenya koomentii irratti gaafii barbaadan gaafachuu dandeettu. Haala salphaa ta'aniin weebsaayitii feetan irraa bakka wanti gaafa isin gaafattan asis sodhee achis sodhee isiniif deebisuuf yaalii goona. Hamma ta'een viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatinaa, sheerish akkasumas sabskiraayib godhuudhaan jajjabeessaadha. Turtii gaarii.